Harka fuunee akkam jirtu nagaa fayyaanni waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atuuf. As Buddussee TV irraa sagantaan keenya jettee jalqabeera. Jettee egaa baay'een keessan akka jaallattan baay'een keessan immoo akka qeeqaa jirtan nu qaqqaba sababa ta'eef isinii kaasuu barbaada. Egaa jetteen itti fufaa maaliifi oduu fi odeeffannoo akkasumas immoo taateewwan torbee darbe ta'an kana keessa jechuun baay'ee wantoota baay'eetu ta'aa oola garuu naannoo waldaa kiristaanaatti naannoo amantootaatti tajaajiltootaatti waldaa kiristaanaa kanneen afaan Oromoo kanneen biraa wajjinis wal qabatee taateewwan ta'an eessayyuu addunyaa kamiyyuu haa ta'u biyya Oromiyaa biyya Itoophiyaa keessa bakka biraas haa ta'u taateewwan ta'u isin madaaluu dhagahuu qabdu jennu kamiyyuu qabannee isiniif dhiyaanna. Sagantaa kanarratti egaa oduuf odeeffannoo isiniif dabarsuu oduu baatoo hin taane immoo qeeqa keenyas isiniif dhiyeessina. Kanaaf namoonni mee nagaa taatan nagaa qabdan nagaa keenya biyya kanaa si daawwachaa jirra yaada kana siif qabna dhimma kanas nu kaasii jedhaati comment section irratti nu barreessa. Sababiin isaa yaadni keessan akka nu jajjabeessu shakkiin tokko hin jiru. Kanneen utuu subscribing godhin sagantaa kana daawwachaa jirtanis dhiisaa malee subscribe godhaa. Beeksisa qabdu yoo ta'es immoo fidaa isinii beeksifna. Asirratti namni baay'een daawwachaa jira. Yeroon isaa yeroo dijitaalaati jara keenya. Jalqabdeetti jetteen an gammachiisuun mataa Booranaati. Torban dabarsine kana keessatti sagantaan eebba kitaaba baay'eetu ture. Isa keessaa kan na bira ga'een isinitti himaa baay'ee kan isin dhibu fundraisingin tureera kan biraa barattootni eebbifamaniiru. Keessummaa guddaa tokko simanneera torbee kana keessa biyya kana keessatti keessummaa guddaa biyyi kun kabajee iddoo kennitee fi eegaa jirtu eegaa turte itti fayyadamte biyya kanaaf nama guddaa bu'aa guddaa buusan tokkos immoo ardii kan biraarraa gara biyya kanaa dhufaniiru diiyaaspooraa guddaa tokko isaan immoo eenyu yoo jettan gara booddeetti isinitti himaa akkuma kana immoo torbee dhufu kana keessa taateewwan ta'an tokkos isinii kaaseetanii sagantaa jettee keenyarraa gabaabsinee xumurragaa torbee dabarsine kana keessa akkuma isinitti himee ture. Salaaleef naannoo ishee Kiristoosiif mata duree jedhuuni galii walitti sassaabu mishiinaroota 100 erguudhaa fi waldaan makaana Yesuusii magaalaa Fichee Salaaleetti argamtu sagantaa addaa tokko namoota naannoo sanaa wajjin waldoota naannoo sanaa wajjin ta'uudhaan qopheessitee turte. Magaalaa Finfinnee Araada Paarkii Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaatti argamutti qophaa'ee sagantaan kuni baay'ee kan namatti tolu sagantaa nama 100 ol ta'utu sagantaa kanarratti argame. Namoota gurguddaa kabajamoo namoota hedduutu argame. Sagantaa kanarratti gaa maddee galii walitti qabu ture. Koree sagantaa kanaa namoota sagantaa kana qopheessan gaafadheen ture anis achitti argameen ture milkoofneerraa kan jenneen olitti waaqayyo nu gargaareera warri dhuftanii nu tumsitan baay'ee galatoomaa. Salaaleef naannoo isheetti wangeela lallabuudhaa fi mishiinaroota 100 waggoota 5 dhufan kanatti hin erginaa jedhanii isin galateeffataniiru. Namoota tumsitan namoota isaanii wajjin dhaabbattaniin galatoomaa jedhaniiru. Akkuma kanas immoo Salaaleef naannoo isheetti wangeela lallabuu namoonni barbaadan hojii wangeelaa hojjechuu namoonni barbaadan isaan kana qunnamuu dandeessu. Haala isiniif mijeessu biyya sana keessa karaa jiru isinitti agarsiisu. Wantoota baay'eedhaan isinii wajjin hojjechuudhaaf balballi isaanii banaa sababa ta'eef isaanii wajjin hojjedhaa isiniin jennagaa. Koreen Salaaleef naannoo isheetti wangeela lallabuudhaaf sagantaa qopheessan milkoofneerraa waaqayyo baay'ee kan yaadneen olitti nu gargaaree ulfaadhaa isiniin jedhaniiru warri sagantaa sanarratti hirmaatan. Akkuma kana immoo gaa guyyaa kaleessaa taateen amma isinitti hime sanbata duraa kan turedha. Guyyaa kaleessaa immoo mana barumsaa Beetel naannoo Gullallee paastarii fuulduratti argamutti immoo kitaaba guddaa kitaaba dinqii tokkotu eebbifame. Kitaabi kun diikshinarii macaafa qulqulluu afaan Oromooti. Jildii tokkoffaa yookaan immoo maxxansa isaa gartokkee tokkoffaadha. Kitaabni akka kanaa maxxanfameera kan luba Dooktar Biqilaa Addisuutiin barreeffame. Kitaabni kun baay'ee kan isin dhibu akka afaan Oromootti diikshinarii macaafa qulqulluu afaan Ingiliffaatiin jira afaan Amaariffaatiinis immoo baay'ee beekamaa miti malee warri itti fayyadamu hammi tokko jira. Afaan Oromootiin garuu isa jalqabaati. Egaa lubi Dooktar Biqilaa Addisuu eenyu yoo jettanii seeminarii makaanisti digirii isaa jalqabaa digirii isaa lammaffaas akkasumas immoo PhD isaa iddoo kan biraatti barate tajaajilaadhaa luba waldaati nama amantii kana keessa jirudha. Gadi fageenyaan qoratee gara waggaa 6-7 itti fudhateetu kan inni kitaaba kana barreessee maxxansiise.
jildii tokkoffaadhaan ammaaf kan maxxanfame jildii lammaffaan immoo qophaa'aa jira gara mana maxxansaatti deemuudhaaf. Sagantaa kanarrattis namoota baay'eetu argame, namoota baay'eetu hirmaate. Kitaabni kunis immoo sirna ho'aadhaan eebbifameera. Kanneen macaafa qulqulluu beektanii, qorattanii, sirriitti hubattanii, gadi fageenyaan beektanii ittiin saba tajaajiluu barbaadan hundumtiyyuu kitaaba kana manneen rabsa kitaaba afaan Oromootti argamu hundumaatti yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeessu. Yoo barbaachisaa ta'e yeroo nu bilbiltan nunis immoo barreessaa kitaaba kanaa wajjin wal isin agarsiisuu dandeenya. Isaanis immoo irra deebinee baga gammaddee baga waaqayyo si gargaaree ittiin jechuu barbaanna gaa. Torbee kana keessa taateewwan ta'an keessaati dikshiinarii macaafa qulqulluu afaan Oromoo jara keenya afaanichi guddachaa jira. Kitaabni wantoota baay'eetu ittiin hojjetamaa jira. Galatoomii jenna luba Dooktar Biqilaa Addisuutiinis kan baay'ee sinni bu'u lubi Dooktar Biqilaa Addisuu gaa kanaan dura kitaabota 6 ol barreessee akka inni maxxansiises isin yaadachiisuun barbaada. Taateewwan torbee darbe ta'an isin fayyadan keessaatii inni kun isa tokko. Namoonni gurguddaan sagantaa kana ilaaltan hojjettoonni wangeelaa paastaroonni kitaaba kana bitaatii itti fayyadama. Ulfaadhaan isiniin jedha. Inni kan biraan barsiisa tiyooloojiitiin kan beekamu baay'een namaa kan ittiin ija jabaatee dubbatu achitti baradhe jedhee kan dubbatu seeminariin makaana Yesuus barattoota 742 eebbiseera torbee dabarsine kana keessa. Egaa beekumsaan namoonni karaa waldaa kiristaanaa baratanii qoratanii tiyooloogii akkuma kanammoo ogummaalee kan biraatiin yeroo achi ba'an baay'ee namatti tola. Inni kun waldaa kiristaanaatii fi bu'aa guddaadha. Dabalata guddaa galtee guddaadha. Namoota kana hundumaatiin congratulation jenna akka Buddusee TV'tti akka sagantaa jetteetti baga gammaddanii isiniin jenna. Egaa tiyooloogii maastarsiidhaanii akkasumas immoo MBA yookaan digriidhaanii fiilmii inda miidiyaadhaanii dipaartimentii muuziqaadhaanis kanarraa kanaaf immoo kooleejii maanaajimenti inda liidarshiippii kan magaalaa Bishooftuutti argamus isa kana keessatti barattoota baay'ee eebbise. Tariitii dipaartimentii garaagaraa sadarkaa garaagaraatti kanneen eebbifamtan hundumti keessaniyyuu barattoonni 742 koongiraa isiniin jenna. Seeminaarii makaana Yesuus beektu gaa magaalaa Finfinnee keessatti naannoo maqaan isaatti argama. Barsiisota ciccimoo beektoota ciccimoo qorannoowwan ciccimoo achitti geggeeffama. Workshooppii gurguddaa keessumsiisu mooraan suni barattoota eebbisaniiru. Koongiraa ittiin jenna. Taateewwan torbee darbee ta'an kana keessaa isa tokkodha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhugaadha mata duree isatti aanu kana dubbachuudhaaf baay'een ariifachaa ture. Maaliifii baay'ee oduu namatti tolu oduu aagadha. Sila diiyaaspooraa nama guddaa nama kabajamaa namni baay'een jaallatu namni baay'een simatu waldaa kiristaanaaf biyya kanaaf bu'aa guddaa buusan tokkotu gara biyya kanaa dhufaniiru. Isaan torbee darbe kana keessa simatamaniiru jedhee isinii kaasuufan ture. Eenyudha yoo jettan egaa Juun 21 yookaan waxabajjii 21 maal akka ta'e namoota beektanii fi waxabajjii 21 guutummaa addunyaatti keessattummoo biyya Ameerikaa keessatti kabajamu akkuma kanammoo biyya kana keessatti kabajamu sababeeffachuudhaan sagantaa addaatiif immoo biyya isaanii ilaaluuf waan isaanitti dadhabaa turanitti dhama'aa turan yeroo dheeraatti waaqayyoon kadhachaa turan umurii isaaniitti fixan jechuun hin danda'ama. Eessa ga'ee maalirra ga'ee jedhanii ija isaaniitiin arguuf gurra isaaniitiin hin dhaga'u yeroodhaa yerootti hin hordofu beeku garuu qaamaan argamanii ilaaluuf immoo lubi Dooktar Tasgaraa Hirphoo biyya Itoophiyaa jiru jara keenya. Salphaa isinitti fakkaachuu danda'a. Akkuma salphaatti dhaga'uu dandeessu. Luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo garuu nama salphaa miti. Dhugaa isinitti himuudhaaf nama salphaa miti. Umurii koo keessatti, bara koo keessatti, jireenya koo keessatti abbootii baay'ee beekaa, namoota baay'ee beekaa, naman akka isaanii kabaju jaalladhu. Namni guddaan seenaa isaanii beeku jaalladhu garuu dhugaadha. Nama yaraa ta'uu danda'u. Lubi Dooktar Tasgaraa Hirphoo yoo eenyu jettanii seenaan isaanii bal'aadha. Iddoo baay'eetti intarviiyuu godhamaniiru. Intarviiyuu isaanii hordofuu dandeessu. Garuu lubni kuni luba waldaa makaana Yesuus keessatti guddatanii keessumaa akka ammaa sinodoosiin utuu hin baay'atiin sinodoosii lixa Itoophiyaa yeroo jedhamutti nama pirezidantii ta'anii tajaajilaa turanidha. Bara 1970moota keessaa bara wal'aansoon amantii jiru keessaa nama waldaa kiristaanaa tajaajilaa turanidha. Macaafa Abbaan Gammachiis Oneesimoos Nasii barreessan sanaa namoota baay'ee biraan nama ga'anii ofii isaanii namatti fayyadamaa turanidha. Sanaa booddee immoo dhalootni qubee
erga mootummaan dargii kufee booddee yeroo mootummaan jijjiiramu yaadattu yoo ta'e namoonni baay'een manni barumsaa qubee laatiiniitiin barsiisuu yeroo jalqabutti macaafi qulqulluun garuu qubee saabaatiin barreeffamee jira malee afaan Oromoo sammattiin dubbifnu kanaan barreeffamee hin turre. Nama baay'eetti wanti kun bitaatti galuu danda'a yookaanis hin beeku. Dhalootni qubee kuni isa kana hin dubbisu taanaan, isa kana hin argatu taanaan macaafi qulqulluun itti fufuu hin danda'u. Waldaan kiristaanaa itti fufuu hin dandeessu. Dhaloonni kun utuu macaafa hin barin hafaa jedhanii namoota baay'ee wajjin ta'anii dhama'anii yeroo fudhatanii namni macaafa qulqulluu qubeetti deebise. Qubee laatiiniis amma baay'een keenya dubbifnu. Waldaa kiristaanaa keessatti appilikeeshinii bilbila keenyarraa nuun ittiin fayyadamnutti akka deebi'u godhan namni yeroo hundumaa macaafa qulqulluu duukaa jiru. Macaafa qulqulluu afaan Oromootiif gatii guddaa baasan luba Dooktar Tasgaraa Hirphooti. Isaan egaa biyya Itoophiyaa jiru jara keenya. Waldaan macaafa qulqulluu Oromoo sirna ho'aadhaan bareechee egaa boolee buufata xiyyaaraa idil addunyaatti argamanii lubii Ittafaa Goobanaa fa'aa egaa lubii Gaaddisaan fa'aa namoonni kabajamoon kan biraan namoonni hedduun achitti argamanii isaaniin simataniiru. Keessumaa immoo suuraa asirratti argitan kan yeroo ilaaltan miirri wayii isinitti dhaga'amuu danda'a. Namoota kana lamaan jechuun waldaa kiristaanaatiif namoota bu'aa guddaa buusanidha. Luba Dooktar Tasgaraa Hirphootii fi luba Ittafaa Goobanaa pirezidantii waldaa Makaana Yesuusii duraanii amma immoo abbeentummaadhaanii olaantummaadhaanii nama waldaa macaafa qulqulluu Oromoo geggeessan, gorsan, karaarra buusan, qajeelchan hundeessuu keessattis immoo gumaacha guddaa nama qabanidha. Isaan kun lamaan anitti dhiyeenyaan nan beeka. Waldaa kiristaanaatii fi macaafa qulqulluudhaaf namoota gatii guddaa kaffalanidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isaan biyya kana jiru. Baay'ee waan namatti tolu, baay'ee waan miira namaa tuqu tokkotu immoo ta'e guyyaa kaleessaa, guyyaa sanbataa. Lubi Dooktar Tasgaraa Hirphoo guyyaa kaleessaa kan isaan sanbata namni hundumtuu waldaa kiristaanaa dhaqaa kan isaan dhaqan immoo waldaa afaan Oromoo Finfinneeti. Waldaa Makaana Yesuusii afaan Oromoo Finfinnee namni baay'een beektu hin jaallattu waldaa sana. Waldaan sun amma baay'ee simboonsaa miidhaginni isaa namni achitti argamu jiramtiiree hawwataadha. Baay'ee sagantaa dinqiitu achitti geggeeffama. Galma sana keessatti kaleessa simannaa guddaatu godhameef isaanii fi waldaa sana dhaqanii waaqeffatanii waltajjii sanarra ba'anii haasaa godhanii yeroo namni akka kanatti waaqeffatu, yeroo namni akka kanatti wal simatu arganii miira addaatu itti dhaga'ame. Suurri isaanii kun isa kana dubbata. Isa kana malee immoo waldaan kun beekamtii addaa kenniteettiif kabaja qabdutti agarsiisteetti. Kanaaf geggeessitoota amantoota waldaa amantoota afaan Oromoo Finfinneetiin baay'ee galatoomaa guddaa Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun ni barbaanna. Egaa akka carraa ta'ee guyyaan kaleessaa waxabajjii 21 namni baay'een beektu waxabajjii 21 jireenya keessan keessatti. Nirraanfatina. Akka nirraanfanne. Akkuma guyyaa dhaloota keessanii yaadattan, akkuma guyyaatti fuutan yaadattan, akkuma guyyaatti dhimmoota kan biraa raawwattan yaadattan sinittan himaa waxabajjii 21 hin irraanfatina. Waxabajjii 21 guyyaa Oneesimoos Nasiibidha akka addunyaatti. Egaa biyya kana keessatti beektu guyyoonni hundumtuu abbaa qabu. Beetti kabajama namni. Maqaa qabaa. Guyyaan irraa guyyaa baluuti jedhama maaliifiin ibsaa kan biraa dhaqaree. Har'a lakkoofsa meeqa guyyaa meeqa kana baluuti jedhamni. Waxabajjii 21 garuu akka addunyaatti waggaatti al tokko abbaa keenya Oneesimoos Nasiib abbaa gammachiistu ittiin yaadatama. Eeyyee. Dhugaadha maqaa isaaniitiin yaadatama guyyaan kuni. Egaa waldaan macaafa qulqulluu Oromoo immoo waaree booda guyyaa kaleessaa galma Adawaa keessaati. Galma isa tokkotti Adawaa Birbirsa Goorootti kan argamutti yaadannoo gootota Adawaa yaadattu achitti. Galma sanatti sagantaan addaa tokko qophaa'eera. Sagantaa kanarratti immoo michootni, tumsitoonni, paartinarii warri jedhaman namoonni kabajamoonni waldaa macaafa qulqulluu Oromoo jaallatan, abbaa keenya luba Dooktar Tasgaraa Hirphoo jaallatan, namoonni kabajamoon dhugaa dubbachuudhaa fi namoota jajjabaa sagantaa sanarratti argamanii sagantaa sanarratti immoo yaadannoon guyyaa Oneesimoos waxabajjiin 21 Juun 21 kabajameera. Achirratti haasaa taasisan keessaati wanta baay'ee laphee kootti na bu'e. Yeroo afaan Oromootiin akka isaan
hojjetaniif dhama'an sana keessa maqaan namoota afaan Oromootiin yeroo barreeffamuu fi afaan Amaariffaatiin yeroo barreeffamu garaagarummaa inni fidu hammam akka afaan Amaariffaatiin maqaan namootaa yeroo waamamu maqaama sirrii afaan Oromootiin waamamu afaan Amaariffaa namni afaan Oromoo hin beekne gaafa waamu hammam akka geeddaree waamu sun immoo gara fuulduraatti maal akka fidu dhaloota kana keessatti miidhama akkamii akka inni fidu hubannoo macaafa qulqulluu irratti illee jijjiirama akkamii akka inni fidu tokko tokkoon kaasanii haasa'aa turanii isa keessaati fakkeenyaaf maqaa nama Dhaabaa jedhamu jarri yeroo barreessan yookaan immoo yeroo dubbisanii Dabaa jedhanii dubbisu nama Dhaabaa jedhamu. Salphaas itti fakkaachuu danda'a. Tariitii dhadhaa isa namni baay'een jaallatuu fi mi'eessituu godhee keessa buusee nyaatu immoo Dadaa afaan Amaariffaatiin yeroo barreeffamu maal jettanii akka dubbistan yaada. Gammadaan yeroo afaan Oromootiin dubbatamu gammadaa, gammachiis, gammachuu, gammannee. Inni kuni gammadaa madubaa kaasan isaan akka carraa ta'e gamada. Yeroo afaan Amaariffaatiin barreeffamu namni sirriitti gammadaa hin beekne gammadaa jedhee waamurra gamada jedhee waama. Namni gabbisaa jedhamu inni kun egaa barreeffama seer-lugaa afaan Oromoo keessatti qubeen jabaachuu, dheerachuu, gabaabbachuu fi laafuu isaatti jijjiirama akka inni fidu sirriitti godhanii hubachiisan isaanii nama gabbisaa jedhamu gabbisaa jedhanii dubbisuu danda'u isaan. Ammayyuu yeroo maqaan keessan dubbifamu namoonni akka addaatti dubbifamu yoo jiraate tariitii koomantii irratti nu barreessuu dandeessu. Isa kanaa wajjinis tarii mudannoo yoo qabaattan nutti himaa isiniin jechuu barbaanna. Inni kun baay'ee na dhukkuba ture, baay'ee na qeeqa ture, bakka nagaa naan laatu ture. Jechoota baay'ee yaadota baay'ee kaasan isaanii dhugaa dubbachuudhaa fi ari'atama ture, wal dhiibboo ture. Waldaa kiristaanaa yeroo babal'isan akkamitti akka macaafa qulqulluu kennaafii turanii. Keessattuu immoo kan isaan kaasanii baay'ee namatti tolu tokko yeroo jalqabaatiif macaafa kana barreessineef illee qubeedhaanii waan ittiin maxxansuun dhabee nama na gargaaruun dhabee lafa dhaquun dhabee jennaan atumti nama barbaadi, atumti barreessi, atumti kana godhinaan jechaa turanii namootaan bira dhaquu hundumtu Waaqayyo immoo nan qaanessine yeroo tokkotti macaafa 100 maxxansineedha. Macaafa 100 sana yeroo tokko ani isaaniin argee qaamaan wajjin haasa'een ture. Yeroon argu tokko keessaa luqqisee laphee kootti qabadhee lafa dha'eedhaan. Namoota siniif galuuf siniif galamu dhugaa dubbachuudhaaf. Wanta isaan jedhan kuni waan baay'eedha. Yoo Waaqayyo carraa nuu kenne egaa isaan biratti argamee haasaa isaanii qabbanaa hin quufamne sanarraa immoo hamma tokko siniin qooda jedheetan abdii guddaa qaba. Isaanis immoo eeyyamamoodha. Lubi Dooktar Tasgaraa Hibboo biyya kana jiru. Namoonni isaaniin dubbisuu barbaadan, namoonni akkasuma kana immoo waldaa macaafa qulqulluu tumsuu barbaadan, hojii isaan hojjetan, kitaabota isaan barreessan, macaafa qulqulluu duwwaa miti utuu dubbannu. Faaruun garaagaraa jira, mucooliidhaaf kitaaba barreessaniiru. Seenaa Abbaa Gammachiis Onesmoos Nasiib kitaaba jedhu isaantu barreesse. Maqaa moggaasa maqaa Oromoollee barreessaniiru. Namni maal jedhee ijoollee isaa maqaa moggaasuu akka qabu namoonni har'a maqaa haala garaagaraatiin kireetii godhu garuu maqaawwan tiipikaalii Oromoo hiika isaa wajjin jedhanii barreessaniiru. Kitaaba baay'eetu jira. Inni kun waldaa macaafa qulqulluu yoo dhaqxan hin argattu. Isaanii wajjin gaa waan baay'eetu ka'uu danda'a garuu oduu gammachiisaan kana caalee hin jiru. Suura isaanii kana ilaalame asirratti. Suura bareedaa seena qabeessa. Abbaa Gammachiisiin beennaa macaafa qulqulluu nama afaan Oromootti nu deebise. Achi booddee immoo Abbaan Gammachiis qubee saabaadhaan nu barreessanii yeroo isaanii laatanii gatii baasanii. Dhaloonni qubee kun siyaasaa wajjin jijjiirama dhufe kana duukaa macaafa qulqulluu baruu qaba, beekuu qaba, dubbisuu qaba jedhanii immoo Lubi Dooktar Tasgaraa Hirboo qubeetti deebisanii hin dagatinaa kana. Qubeetti deebisanii wantoota qajeeluu qaban, sirrachuu qaban sirreessanii. Ammas immoo irra caalaatti isa waaltawaa ta'ee namni hundumtuu dubbisuu, namni hundumtuu understand gochuu danda'u immoo waldaan macaafa qulqulluu Oromoo qopheessaa jiru. Taateewwan guyyaa kaleessaa ta'an keessaa inni kun isa tokko. Kanarraa kan hafe immoo waltajjii kabaja waggaa Juun 21 yookaan immoo Waxabajjii 21 kanarratti waldaan macaafa qulqulluu Oromoo macaafa qulqulluu isa kan isteejii isa guddaa yeroo darbee isinitti agarsiise sanas immoo laawunchii godhanii eebbisaniiru. Kanarraa kan hafe immoo oduu gammachiisaa nama hundumaaf ta'u tokko dubbadhuunaan jedhan yeroon isaaniif bilbile. Adoolessa 5 bara 2026 yookaan immoo Waxabajjii 28 bara 2018
magaalaa Finfinnee Birbirsa Gooroo Piyaasaa Adwaa galma isa guddaa keessatti sagantaa addaa tokko qopheessinee jirra. Sagantaan addaa kun maal akka ta'e immoo irraa jalaan isin beeksifna. Fuula feesbuukii keenya, tiiktookii keenya hordofaa isiniin jedhaniiru. Isa kana isin beeksisuu barbaanna. Sagantaan addaa tokko qophaa'aa jira. Luba Dooktar Taskaraa Hirphoo wajjin yeroo dhiyootti yoo Waaqayyo jedhee walitti deebinaa asirrattis qabadhee isiniin dhiyaadha jedheetanii taateewwan torbee kana ta'aniif baay'ee na gammachiisan keessaa inni kun isa tokko. Namoonni gammadan anis gammadeera. Jabaadhu gammeenaan jedhaa daraa keessan nu jajjabeessaa maal taatanii akkasiin daawwachaa jirtan beekam jettee hin jaallattu. Har'a maaltu jedhamettaniis nama gaafattaniitu gaafanne dhugaadhaayi. Bilbiltaniyyuu gaafattaniitu suutattanii teekstii gootaniitu maal jedhaa jiru hin jenneesin. Maal odeessaa jiru hin jettaniitu. Kun jetteedha. Waan hamaa miti. Sanama hamatan, sanama kutan, sanama balleessan sana miti. Kun oduuf odeeffannoo qulqulluuf nagaa isin biraan ga'udha. Haa ta'u egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan keenya xumuruu dura torbee dhuftu kan ammoo sagantoota jiran tokko isinitti mee akkasumas immoo tarii yoo isinii mijate akkasiin irratti hirmaattaniif isiniif caqaseetanii sagantaa koo guyyaa irraa xumura. Egaa torbee dhuftu kunis torbeetti waldaan kiristaanaa eebba faarfannaatiin bashabashtuudha. Albama 3 eebbifama torbee dhufu kana keessa. Albama 3 kan biraayyuu jiraachuu danda'a kanaan hin beekne. Daagim ayyaana beektu baay'een keessan faarfataa jaallatamaadha. Gooticha Yesuus goota Yesuus gootuma goota faarfannaa jedhuun dhiilchisuudhaan beekama. Faarfataan kuni kilippiiwwan garaagaraa qaba. Aarsaa galataa jedhee albama isaa lammaffaa yoo Waaqayyo jedhe egaa innis sanbata fuuldura keenyaa kana waxabajjii 21 sirna ho'aadhaanii waldaa Assembly of God Gafarsaa kellaa jirutti kabaja yookaan immoo ayyaaneffata eebbisa. Gafarsaa kellaa waldaa Assembly of God namoonni dhufuu dandeessan namoonni isinitti dhiyaatu adaraa keessan sagantaa kanarratti argamaatii aarsaa galataa faarfataa daagim ayyaanaa wajjin Waaqayyoof dhiyeessa. Albama isaa lammaffaa eebbisuudhaaf inni sagantaa akka kanaa qopheeffateera. Inni kan biraan albama Yesuus jedhu tokko immoo nuu fidee dhufaa jira. Faarfataan jaallatamaan amma dhiichisuudhaan beekamu gara shawaa kana jaallata. Inni dhaloonni isaa gara shawaa kana faarfataa Saggida Abbabaa albama isaa lakkoofsa 3ffaa innis fidee dhufaa jira. Yesuus jedhee afaan Amaariffaa gar tokko immoo afaan Oromoffaatiin albama dinqii tokko nuu fidee dhufaa jira. Tariitii faarfattoonni hedduun faarfannaa isaa kana beeksisaa jiru. Marsaalee hawaasaa irratti argitaniitu jedhee yaada. Kan isaa immoo waxabajjii 20 sanbata duraa dhufu sa'aat 8 irraa eegalee Garjii waldaa Addis Kidaan የኢትዮጵያ አዲስ ኪዳን ካህናቲ waldaa Maarsiil yookaan immoo Paaster Yoonaataan tajaajila Yoonaataan Akiluu geggeessu irratti kabajama. Ayyaanni kun immoo yookaan immoo siidiin kun kan inni eebbifamu namoonni isinii mijatu magaalaa Finfinnee jirtan isinitti dhiyoo jiru dhaqaatii sagantaa kanarratti hirmaadhaa baga Waaqayyo si gargaare jedha. Adaraa keessan tumsaan isiniin jedha. Inni sadaffaan torbee dhufu kana yookaan immoo waxabajjii 21 eebbifamu albamiin kan biraan albamii sadaffaan kudhaama koo jedhee albama isaa gadhiisuudhaaf kan jiru immoo faarfataa Miliyoon Lijaamuuti. Faarfataa Miliyoon Lijaamuu beektu hundumtuu narraa gorraan nanatu sitti goree faarfataa jedhu beektu baay'een keessan. Akka har'aa kana miti madaa kootu siin koree faarfannaa jedhu faarfata. Faarfataan kun immoo faarfannaa isaa kana egaa baay'een keessan hin jaallattu yeroo baay'ee dhaggeeffattaniitu iddoo baay'eettis immoo dhaggeeffatama. Amma immoo kudhaama koo jedhee albama sadaffaa nuu fidee dhufeera. Mucaan kun wal'aansoo baay'ee keessa darbee ammayyuu hin dhukkubanatti fakkaata. Harka isaa mana yaalaa deemaa istuudiyoo dhufaa magaalaa Naqqamteetii gara magaalaa Finfinneetti deddeebi'aa namoota baay'ee wajjin ta'eetu wal'aansoo baay'ee dabarseetu albama kana hojjetee fite. Adaraa keessan namoonni isinii mijatu namoonni dandeessan isinis waxabajjii 21 bara 2018 sanbata fuuldura keenya jiru jechuudha. Waldaa guutuu wangeelaa Gullallee naannoo Fiinaansiitti argamutti argamtanii akka sagantaa kanarratti hirmaattan obboleessa keenya akka tumsitan akka bira dhaabbattan beeksisaan illee faarfattoonni hedduun akka bira dhaabbattan akka gargaartan adaraan isiniin jechuu barbaada. Namoonni mucaa kana jaallattan tajaajila waldaa kiristaanaa keessa jiru jaallattan hundumti keessaniyyuu obboleessa keenya kana tumsa. Inni kan biraan an dhumarratti isiniif dhiyeessu tokko immoo egaa kitaabni wal'aansoo yookaan struggle jedhu tokko eebbifamuudhaaf jedha.
Kitaaba kana kan nuuf barreesse immoo Piroofeesar Zarihuun Gabreeti. Zarihuun Gabree baay'een keessan beektu. Kanaan dura Sadoomummaa kitaaba jedhu fa'aa barreesseera. Kitaabota kan biraas, kitaabota qorannoo kan biraas baay'ee barreessu isaanii mana barumsaarra jiru, barsiisa irratti hojjetu. Piroofeesar Zarihuun Gabree barsiisa isaaniitiin beekamu. Guutummaa Oromiyaa keessa biyya garaagaraa deemanii tajaajilaan beekamu. Kanarraa kanaaf immoo barsiisa siireesii barsiisuudhaanis hin beekamu. Isaan immoo kitaaba wal'aansoo jedhu qabatanii dhufaa jiru. Egaa akkuma asirratti argitanii kitaaba isaanii kanaa eebbisuudhaaf deemu jechuudha. Namoonni isiniif mijatu isaan immoo akkuma kana sanbata guddaa dhufu hoteela Iliilliitti kitaaba kana ni eebbisu. Kanaaf namoonni isiniif danda'amu sagantaa kanarrattis argama. Sanbata nu fuulduraa kana waxabajii 28 bara 2026 jedha sagantaa isaaniirra akka jirutti argamaatii isaanii wajjin kitaaba kana eebbisa. Kitaabni kunis waldaa kiristaanaatiif akka inni ta'u abdii guddaa qabna. Kanarraa kan hafe nu wajjin hojjechuu, nu tumsuu, nu deeggaruu, akkuma kana immoo nu jajjabeessuu kanneen barbaadan kottaa nu bilbilaa nu wajjin hojjedhaa isiniin jennaa. Isa kana malee immoo har'as irra deebinee beeksisuu barbaanna. Namoonni lallaba qabnaa ergaa Waaqayyo nu bira kaa'ee daqiiqaa 20 hanga 25 keessatti gaarii goonee dhiyeessuu dandeenya. Nunis wajjin hojjechuu barbaanna jettanii yaaddan adaraa keessan nu bilbilaa isinis nu quunnamaa isiniin jechuu barbaanna. Kanarraa kan hafe ganna kana hojii miidiyaa kana keessa galuun barbaada. Yeroon qabutti fayyadamee waa'ee miidiyaa baruun barbaada yoo jettanis immoo balballi keenya banaadha. Nu bilbilaa isiniin jenna. Jetteen har'aa kana fakkaata ture. Odeeffannoo qulqulluu ta'e, nagaa ta'e bifa kanaan isiniif dhiyeessina. Qopheessee kan isinii dhiyeessee an Gammachiis Uummataa Booranaati. Na fuuldura taa'e immoo kunoo har'as kan na waraabaa jiru gulaalee bareechee kan isiniif dhiyeessu Abdii Tsaggaayeeti. Abdii Tsaggaayes ogeessa miidiyaati. YouTube yoo qabaattan, sooshaal miidiyaa kamiin yoo qabaattan isin gargaareerraan isiniif gochuu danda'a. Galatoomii fayyaa ta'ettiin jechuun barbaada. Kanneen nu daawwattan wajjin turtan hundumti keessan galata guddaa qabdu. Yeroo kan biraa haala kan biraatiin mata dureewwan kan biraatiin jetteen deebitee dhufti. Har'aaf nagaa Waaqayyootiin tura.